namni dhibamu sagadani sagaduu fi subaa'ee yookiin immoo soomiin isaa kennamuu fi namni fayyaa qabu sagannii fi soomni isaa kennamu garaagartummaa guddaa qaba jechaadha. Egaa akkuma beekamu amma namni dandeettii isaa beekuu fi madaaluu qaba. Fakkeenyaatiif ganama eegalee amma sa'aatii 4tti soomeen 4 booda qorsa fudhaa yookiin immoo qoricha liqimsa nama jedhuutiin lakki dirqama sa'aatii 9:10 ga'uu qabda jedhamee hin dirqisiifamu jecha. Fakkeenyaatiif nama sa'aatii 6 gahee amma sa'aatii 6tti soomee sagadeetan sa'aatii 6tti qoricha yookiin qorsa fudhee liqimsa jedhee nama karoorfate lakki 6 miti 9 ga'uu qabda 10 ga'uu qabda jennee dirqisiisuu hin dandeenye. Dubartii deessee siree irra ciistu soomi jechuu hin dandeenye. Nama dhibamee bakka sabalaa jiru qorsa liqimsu soomi jechuu sagade jechuu hin dandeenye. Maarreegaa namni fayyaa qabu immoo sa'aatii meeqaaf turuu qaba? Namni fayyaa qabu sa'aatii meeqa amma meeqaatti soomuu qaba kan jedhu bara durii abbooniin keenya kan isaan nu barsiisan aduun baatee amma aduun seentutti jedhama. Aduun baate deebitee amma galtutti. Inni kunis dandeettii ofiirratti hundaa'eeti. Aduun baate barii obboroo baate galgala amma isheen deebitee dhokattutti yookiin immoo amma isheen seentutti kan jedhan jiru. Kun seeruma jiruu fi wantuma jiru sinitti hima. Haa ta'u malee garuu dandeettiin abbaa ganama 12 amma galgala 12tti soomaa yoo jedhe kun fedha namicha soomuuti. Ganamaa qabee amma sa'aatii 6tti sooma yoo jedhe kun dandeettii namichaa. Ba'aa hin dandeenye ol akka nuti baannu Waaqayyo hin eeyyamu. Maal jedhaa? Waanjoon koo salphaadha. Ba'aan koos hin ulfaatu. Qambareen shakimeem lazim ነው. Akkuma jedhe qambareen maal jedhaa? ቀላል ነው. ዋንጆን ኮ salphaadha. Ba'aan koos hin ulfaatu akkuma inni jedhe ba'aa sanaa olitti ba'aa namni tokko baatu olitti akkuma hin eeyyamamne namni tokko ba'aa danda'u tokko baachuu bakkaa bakkatti sochoosuu danda'a. Ba'aa hin dandeenye yoo irra keenya garuu gara abdii burannaatti gara yaada biraa keessatti namni tokko seenuu danda'a. Kara mana kiristaanaatti immoo gaafa deebinu egaa kan abbooliin keenya barsiisan ganama aduun akka baate galgala akka aduun galtetti ganama aduun baate amma dhokattu amma seentutti nam tokko soomuu qabaa jedhama. Haa ta'u malee garuu amma egaa yeroo waqtii soomii yoo baay'ate yeroo namni amma sirna qulqulleessaa qaddasiisuudhaaf gara mana kiristaanaa deemu sa'aatiin waaree booda yeroo waqtii soomii qiddaasee qaddafamu yoo baay'ate sa'aatii 9 yoo baay'ate lallabni minaamin yoo jiraate immoo 9 walakkaatti waaree booda qiddaasee keessaa hin ba'amaa jechaadha. Namni qiddaasee irra dhaabate namni qaddasiisee mana amantaadhaaf keessa jiru yeroo achi ba'u tsabala dhuguunsaa dirqama ta'a. Tsabala qiddaasee agartanii kana jechuun kara biraatiin qiddaasee erga xumurameen booda tsabala waan argatuuf qiddaasee yoo xumurame tsabala isaa dhugee gara mana isaa galuu danda'a jecha. Tsabala isaa dhugee gara mana isaa galuu danda'a. Sanummoo tsabala fudhatee galee tureetan dhuga yoo jedhee murteesse mirga qaba jecha.
walumaa galammoo yoo dandeenye amma qiddaaseen qaddafamee ba'utti, amma qiddaaseen xumuramutti, amma qiddaaseen goolabamutti otoo nyaachuu baanne otoo dhuguu baanne warreen biyya keenya Itoophiyaa keessa jiru ni gorfama. Inni biraan warreen godaansara jiran, warreen godaansara jirtan biyyoota arabaa garaagaraa biyya keenya Itoophiyaa alammoo warreen jirtan immoo akkuma beekamu biyyi isaa ho'uu danda'a, baay'ee dheebochuu dandeessu, baay'ee beela'uu dandeessu, baay'inni dhaabachuu isin dadhabsiisuu danda'a. Sa'aatii 6-7 geessanii yoo dandeessan 9 geessanii yoo dandeessan 11 gootanii nam tokko sa'aatii danda'e irraa kaasee sa'aatii 5-7-9-11 jedhee amma danda'u itti fufuu qaba jecha. Sa'aatiin sirri manni kiristaanaa jettu aduun ba'ee amma aduun galutti, aduun baate amma seentutti, amma dhokatutti kan jedhan jiru. Inni sun garuu dandeettii keenya irratti hundaa'ee yoo kana dadhabne immoo sirna qulqulleessa irratti argamne qiddaaseen sirna qulqulleessa erga xumurameen booda nyaata keenya nyaachuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Barnoota keenya kutaa 74ffaatti immoo barnoota biraatiin wal agarra. Barnoonni kun yoo isinitti tole jajjabeessuu qabdu, waliif sheer gochuu qabdu, waliif dabarsa, hunduu dhimma kana dhaga'ee beekuuf barachuu qaba. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Sooma keenya kan nagaaf jaalala nuuf haa ta'u.